haadha manaatu abbaa manaa ofiitiin yoonaan isirraa du'e hammam takka turte haadha manaa biroo fuuta jettee isa gaafatte. Abbaan manaatis hamma biyyeen qabrii teetii goggoydutti hin fuudhu jechuun deebiseefi. Haati manaatis ahadii yookaan waadaa naaf seentaa akkas akka gootu jetteen. Abbaan manaatis seeqatee eeyyan jechuun waadaa seeneefi. Bifuma kanaan erga yeroo muraasa turanii booda haati manaa isaa zalli rabbiitti dhufe gama akiraa deemte. Abbaan manaatis erga isheen duute irraa jalqabe yeroo maraa ganama gara qabrii haadha manaa isaa deemee ziyaaruu itti fuufe. Haa ta'u malee ganama yeroo hundaa gama qabrii yoo deemu qabriin ishee akkuma jiitetti jirti. Haaluma kanaan osoo yeroo hundaa ilaalu qabriin ishee waggoota hedduu fi jiitu turte. Guyyaa tokko ganama deemee ziyaaruuf haalli waan mijachuu fi dhabee fi galgaleessee gama qabrii yeroo deemu obboleessi ishee osoo qabrii irratti bishaan naqaa jiru arge. Jaarsinis maal godhaa jirta jechuun obboleessa ishee kana gaafate. Obboleessinis obboleettii tiyyatu akkaan yeroo hundaa galgala bishaan sirriitti itti naqu waadaa na seensistee jirti. Kanaaf galgala yeroo hundaa bishaan itti naqa jedhee isaaf deebise. Ajaa'iba! Abbaan manaa kunis afaanuma qabatee waan dubbatu wallaalee callisuun liqimse. Gaafiin kiyyaa mala waa maluudhaan dhiirota moo dubartootatu maluu danda'a jettanii yaaddu? Koomiinti nu godhaa. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa qaxaleeti.